السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في كبجمتوتان افتوتوب أكم جرتان بك جرتان نجيني كوكان من الرامد إسنا كبو سننجرا هر أكم تاكم ملوكيا وجتان أبد إسني الفجرا إنكم ملوكيا للجورا ونبرف من سام ملوكيا جرا أكم تاكين وجتامو إسني جرسيسا ترتين كيسنا ما نولينا توسننجرا أما سبشانو كيسا ديفادا وانتا فالجيكا مستيكو فريزاري كيسا وانتا ماسدي بشان كيسا ديفادا إني وانتا سبر باتشيسو شنكورتا قوبي فاديتين جرا إني برامو يتو شنكورتا أديدا جيجودا تاكامو قلوبي جيجودا إني برامو تماتي ما حباتو كوتو برباتشيسا أكاسو ماسي إسا كانا قونج فاديتو جرا إني كوني hidda irdiiti jechuudha. Hidda irdiiti zinjibila fakkaata malkeen isaa boora haa ta'u malee hidda irdii kanas yeroo shunkurtii wajjin bilchaate hedduu bareeda, hedduu fooliin isaaltis hedduu namatti tola jechuudha. Kana qopheeffadheetiin jira hamma dhumaatti ittiin keessan na waliin haa ta'u isiniin jedha. Egaan hordoftoottan kiyyaa shunkurtii kee ciradhee qophaa'eetiin jira. Inni kun immoo qullubbii shunkurta adiidha jechuudha. Shunkurta adii kanallee hin ciradhaa xixiqqeessee erga ciradhee booda isin mul'atanatti qophaa'an inshallah. Sadistik dhiqadheetiin jira. Isa kana ibiddarra kaayadha. Zayitiillee qopheeffadheetiin jira jechuudha. Amma wanti naafi timaatimaa fi hidda irdii kana ciradha jechuudha. Amma kunoo akkanatti ciradhee qopheessee jira. Shunkurtaa fi zinjibii ishisma hidda irdiiti shunkurta adii jechuudha. Kana qopheeffadhee jira. Inni biraa timaatimas hin ciradha jechuudha. Amma xinnoo isii dhiqee raawwadheeti biradistii kiyyatti naqadha. Egaan hordoftoottan kiyyaa dhiqadheetiin qopheesseetiin jira. Tokkoon keessan waliin ta'uusin jira. Inni kun zayita jechuudha. Zayita wanta xiqqoo irra buufadha. Sangaya. Amma isa kana shunkurta itti naqadha. Muqaddara jechuudha. Bitti qabatee jira. Kun bitti jala jira. Muqaddara. Inni kun immoo timaatimii dhiqadhee qopheessa.
naqadhee qopheessaa jira. Egaan hordoftoottan kiyyaa warroonni chaanaala kiyyaa haarawaa taatan subscribe, like, share gochuudhaan kottaa gara maatii kiyyaa isiniin jedha. Akkasumas warroonni gaafii qabdanis yoo jiraattan ta'e karaa koomentiitiin gaafii gaafachuu mirga qabdanii kanuma isiniin jedha. Egaan amma erga shunkurta kana waan hundumaayyuu wanta isa barbaachisu qopheeffadhee booda inni kun kophaa isaatti bilcheessee raawwadhee erga molokiyyaan bilchaatee gubbarraan itti naqa jechuudha. Maaliif jennaan akka fooliin isaa bareeduudhaaf, akka fooliin isaa urgaa'uuf shunkurtiin adiin kun kophaa isaatti hammasamee achi booda gubbarraan itti naqama. Isas quncifadheetiin qopheessa jechuudha. Egaa turtiin keessan hamma dhumaan waliin haa ta'u. Isaan hordoftoottan kiyyaa amma shunkurta adii fi isa kan itti naqadha jechuudha. Hidda irdii kana lamaan kan itti naqadha. Naqadhee jira. Timaatima kana xinnoo isii niqaa bishaan isaa kana jala ilaaleen bishaan isaa kana dhiquu qaba irraa niqadha. Kunuun dhiqee kana qopheessatiin jira. hordoftoottan kiyya kana qofaa miti amma waan mana hin jirreef malee. Egaa hordoftoottan kiyya walitti dachaanii jirra. Mulukiyyaa kiyya amma shunkurtii fi timaatima akkasumas wantoonni garaagaraa kan itti naqe bilchaatanii jiru. Amma mulukiyyaa qofa itti naqachuutu naaf jechuudha. Innis mulukiyyaa timaatii sakala itti naqadhaamu. Haa ta'u malee mulukiyyaa kana jechuudha wantoonni akka kuusaa fi
jazaraatis itti godhamanii akka waan mana hin jirre jechuudha. Isatti godhuu hin danda'u. Sababa isaa hojjedha jechuudha. Haala kanaan mul'isee dhaabaniitiin jira. Erga akkanatti irraa banee booda itti naqadha jechuudha. Amma akka kanatti naqaa. Haala kanaan itti naqadheetiin jira. Shaashatti naqaa. Itti naqadhee bishaan waqxadheetiin jira. Bishaan itti naqadha jechuudha. Asumallee nuti soobidda kiyyatti naqadha. Wanta biraa wanti itti naqu hin jiru jechuudha. Wantoota silaa akka baqdoonii sadaakamallee itti naqamaayyuu namni dhukkubsatu wanta as keessa jiruuf wanta namichaan sun hin barbaanneef itti naquu hin danda'u jechuudha. Wanti isaan barbaadaniin alatti akka fedha kiyyaatti waan barbaadetti gochuu hin danda'u. Egaa nama wanta isaan irraa barbaadan hundumaayyuu itti godheetiin jira. Inni biraa ammoo shunkurtii adii kana kophaa isiitti ciree kophaa isiitti bilcheessa. Erga mulukiyyaan bilchaatee booda gubbarraan itti naqa wanta ta'eef kophaa isiitti ciradha jechuudha. Kun akkanatti irraa quncisee qopheeffadhee jira. Kunisii ciradha.
Egaan hordoftoottan kiyya kun shunkurtaa adii akkanatti ciradheetiin jira. Baay'isee ciradheetiin jira jechuudha. Amma isa kophaa isaatti bilcheessaa turtii gaarii. Kana qopheessee jira. Amma dhumaatti turtiin keessan waliin haasa'aa jira. Egaan hordoftoottan kiyya kunoo mul'u kiyyaan haala kanaan bilchaatutti jira. Haala kanaan bilchaatutti jira. Maashaallah. Haala kanaan bilchaatutti jira. Maashaallah itti namatti tola. Deebiseetti qadaada. Kun asitti inni kunis hojjetameetiin jira. Biriyaanii dajaaj jedhama. Biriyaanii dajaaj haala kanaan hojjetamee jira. Ruusa lukkuu waliin jechuudha. Asitti ammoo isin waraabuun natti hin tolle jechuudha. Duratti yeroo hojjedhu asitti immoo ituu idaamni yookiin saaloonaan akkana hojjetameetiin jira. Amma wanti naafee shunkurtii adii kana kophaa isitti bilcheeffachuudha jechuudha. Isa kana qofatu naafee. Kun akkuma argitan shunkurtii kiyya bilcheessutti jira. Yesu bilchaatti tiin akka shunkurtii turtu Yesuutu bilchaatti. Xiqqoo isin magaalattuu eegatiin irraa dhaamsa ibidda kana. Maaliif jechuun yeroo magaalaatti fooliin isillee sirriitti urgaa'a yookiin immoo qullubbii dho'itu waan ta'eef magaalachuu qabdi seeraan bilchaatte. Amma sanitti numa waliin dhayaa waluma nyaanna jedha. Akka wal fudhattee magaalattu jechuudha. Maaliifuu jennaan akka shunkurtiitii miti isin maxabashaa kanatti illee gadi qabatti jechuudha. Yeroo huleen hin dhayine maxabashatti gadi qabatteeti itti qoqqooydu waan ta'eef waliin dhaya jechuudha. Gasiin magaalattu. Kun akkuma argitan kan isin iyyuu magaalataa jirti bilchaattee jirti. Isin magaalattuudhaaf eeguutti jira malee. Egaan akkana isin jira buleeyyan kiyya akkasuma warroonni gama chaanaalii kiyyaa dhuftan subscribe like share gochuudhaan olaa jabeessinuu isin jira. Keessumatti ijoolleen Oromoo ijoolleen mana madaamii keessatti wantoota garaagaraa hojjetan nadaafallee qulqullinnas haa ta'u wantoota biraatis haa ta'u tuskii uffata tokkosullee haa ta'u osoo yuutuubii banattanii yuutuubii keessan irratti viidiyoo mata yoo gallakkiftanii yuutuubiin keessan isiniif guddatee natti tola isiniin jedha. Maaliif jennaan gaafa biyya galtan waayifaallee wuddiidha.
guddifachuu hin dandeettan yuutuubii biyya keessatti yeroo bantan jechuudha. Garuu ammoo mana madaamii kana yeroo teettan yuutuubii keessan bantanii viidiyoo garagaraa yeroo irratti gad lakkiftanii haala salphaadhaan sabiskiraabariin keessanis yeroo xiqqoo keessatti ji'a muraasa keessatti sabiskiraabarii googiliin isinirraa barbaadu san isinii guutuu danda'a jechuudha. Sabiskiraabarii googiliin isinirraa barbaadu 1,000 qofa waan ta'eef viidiyoo hojjettan irratti gad lakkisaa isiniin jedha. Amma haala kanaan bilchaatteetiin jetti qullubbiin tuni amma irraa dhaamsituma dhiisaa haga mulukiyyaan bilchaatu ittiin naqu jechuudha. Yeroo mulukiyyaan bilchaatee waa hunduma xumuree geesse gubbarraan itti naqa. Akkas isiniin jedha. Amma mulukiyyaan maalirra akka jiru ilaalla. Amma mulukiyyaanis bilchaatutti jira jechuudha. Rooma xiqqootu hafe. Rooma xiqqisuutu hafe. Xiqqisuusi bishaan itti dabala. Haseeraan akka bilchaatu. Amma erga akkana godhee booda ibiddi isaa jala xiqqeessee haasuuta jedhee haa bilchaatu jechuudha. Akkasuma seeraan akka bilchaatuu fi akka dafee bishaan hin fixneef akkana itti qadaadee jira. Kalaas amma wanti biraa wanti godhu jiru. Suutaa bilchaatu anis gara hojii kiyyaa hojii biraatti waan deemuuf kanuma isiniin jedha. Waan na waliin turtaniif hedduu galatoomaa, hedduu isin jaalladha. Akkasumas warroonni gama chaanaalii kiyyaa haaraa dhuftanis sabiskiraab, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma isii tanallee itti qadaadee deemaa inni bilchaatee gubbarraan itti godhuufi kanuma isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoottan kiyyaa nagayaan naa oolaa, guyyaa gaarii isinii haa ta'u. Baay baay.